مودد جنكني لبت بلد صلاة الله على خير البرايا محمد صلى الله عليه إمام الحرمين السلام يوجد بين أنا قلت شوف إن دي ما جرى جتشورا سيدو غروغا غافسن أوبوليسا كيتي وانتيف أما كنو وبين أني سيدو رفونين أني تاني جرو أنك نمسي كو كنو في تيغا أجتشاتي كان نجرو بكوتا باي يتغافن أرغو أكما ويا درا اسنتيمي كان درا لي اسنتيمي جرا وان كان غافا جدا كينيس غرو كتما اتدياتا كانت جريني يادا yoo isaa olirree ta'uu baate itti dhiyaata jedhee na yaada jechuudha. Anyway, እንኳን ደስ አላችሁ ለመታ ጪሰቲ አፍርታካ የሚሰዲ አፍርታካ ሲያተኳን jechuudha. ሲያተካን አፍርታካ ማሻአላ ተባረከላ ማሻአላ ተባረከላ አመኑማፍ ነምሴዳንም ተበቻ ቱርተኒ ዱባ ኢሲን ስልማዩ ካሜራ እንትን ጀተኒ ሲንበኔ banne jechuudha. Isin namseedhuma teenya jechuudha. Namseedhuma teenyaan taphachuudha jettanii raawwattanii ምንድነው ምን ነበር አጠፋ ያለችው ሚሞሪ ማል ጀራኒ ትሯል ሚሞሪን በደ ካሜራን በደ መቃሙ ጫናማ ከንበሌሲተን ከሙጫቲ ነው አርሲተን ይሞ ሙጫን ጣመኔ ቀምነን ጀቱ አነመ ሰማይ ሱመያ ጥምድሽ ጎዴ በቃ ለምን አማ ማሊፍ ፈከስ ኤርገኒ ዋሁንደ ቆጳይ ወንቱን ደት ሴኔ ጀዴ ማሊፍ ዱቢ ከና ካስቲ ማሊፊን ከን ከነ ኢሲን ጎቱ ማሊፍ ኪሳራ ኬሰ ገሸት ጀዴ ሙጫ ጥምድሽ ጎዴ ጥምድ ጀቹዳ ዱጋ ኦዶዋኒ አስታኤ ዋእሺ ጎዴቲ ቃታ ዋእሺ ጎዴ ቱሪ ገሩ ብየ ብራታ አዲ ብየ ብራቲ ዋና ማንጎዳኒ ቢኮዝ ኦዶን ቢራ ጅራዴ ሲሞዩ xiqqoo na sodaadheshiin xiqqoo akkana jirti anaa fi qacaacaa kana laala hinjiru bar afaanumatu arrabumatu laxxisa malee hinjiru hayyoon kun akkas shibbisaa jirti maashaallah tabarakallah yaa rabbi guyyaa kanaan nagee anallee mee du'aa hin godha isin warri miqqanya dhumanatti taatu beebarani waan mata hin beeku mee du'aa hin godha rabbi nama guyyaa kana akka kana si argisiisu jedhaati mee du'aa hin godha mee du'aa hidumna godha mee du'aa hidumna godha hin jedhe bar maashaallah tabarakallah wallahi lazim mee du'aa hin godha isin humaanutti mee nama guyyaa kana rabbi na taasisu anas nama guyyaa kana beelloo uffate maal jedhana Maja. Nashida banani jiran hin beeku gaa nashidichi maal akka jiru maal hin godhe nyiin jedha malee yaa jechuun qabdu gaa I'm sorry ifa manaa godha jechuun wanni hin beenne dafqa duwwaadha jedhama so dhiifa manaa godha waan hin beenne keessa galuun qabu jechuullee hin qabu gochuullee hin qabu jechuudha waan kana dhiifama tasaasechee no dhiifama hundi keessanuu dhiifama sorry guys dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha hedduu takkaan gammadee maaliifin namni kisaaraa isaa jira miti dhugaa gaafa inni jechuudha viidiyoo kanarraa bociin baasillee yoo qixa sanallee argachuu baaddu gimmaasha isaarree irraa argada jedhee yaadaa ture kisaaraa nagashitanii gaafa inni jedhu hedduu takkanatti dhaga'amee ture jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf kanaaf sumayyaa hedduu takka camadeetiin ture jechuudha maaliif akkas gootee kanan jedhu baay'ee takka taariin ture bakka yoo na bakka asaabii takka keessa galee jechuudha yaada takka keessa hedduu takka na aarsitee turte jechuudha so yaa viidiyoon kun hin jira yaa kana boodallee waan jiru natti fakkaata agi kun iyyuu gaadha jechuudha agi kun iyyuu ummanni kana arguun iyyuu gaariidha aga kana iyyuu arguun jechuudha hedduu takka gammannee jirra ofirra birreeffataan dubbadha na waamu jecha ግን ድርቀም በቃ ገመቹ ኪያ ይብሳችሁ ፊንፈ ሶ ኢኖ አለን ጀተኒ ኢኖ አለ ባየ ተካ ፉል ያለፍቃ ጅራ እና
baay'ee takka gammadeen jira seedoo baga gammaddee baga cidha kanaa si ga'ee immoo kan kanaa si ga'e rabbiin kan ittaanutti si haa ga'u kan ittaanu maal yoo jettan immoo ilmaan godhattanii hammattanii waliin dhungattanii akkasigaa maaliif namni takka gaa'ila godhachuun yookiin immoo namni dubartii tokko dhiira tokko walitti dhufuuni gaa'ila guyyaa gaa'ilaa sana gammachuu tokkoffaadha. Guyyaan immoo lammaffaan immoo gammachuu lammaffaan isaanii gaafa daa'ima godhatanii jechuudha. Sunis gammachuudha jechuudha. Gammachuu lammaffaa yoo miti gammachuu tokkoffaa jedhamuu qaba inni jechuudha. So nama guyyaa sanaa nama daa'ima waliin horatee bakka jira miti nama waliin gammachuu guddaa argu sinaa taasisu rabbiin hirgaa du'aa isin gochaa jira amiin jedha amiin jedha. Inni rabbi nama kanaa sinaa taasisu ilma argachuu feetanatti fakkaate ayyuu ilma waa fakkaatu wayii waa fakkaatu jechuudha. Guys si'a meeqa dhaabee si'a meeqa banee jechuudha viidiyoo kana dubbiidhuma dubbachuudhaa dhufellee jechuudha. Gammachuudhuma koollee akkan haala gaariidhaan hin dabarfanne jarattiin kun nagoote jechuudha. Wanti mana ormaa kanuma badhaa argitani. So seedoo laakiin jechuudha. Seedoo baga gammaddee ayyuu teenya baga gammaddee atilleedha. Koongiraagireeshis niin jennee jirra baga gammaddanii. Kanaan isin ga'ee isa taanuun illee rabbi isin haa ga'u. Ganaaga kan kana caalutu jira akkuma duratti niin jedhe. Kuni gammachuu tokkoffaadha. Inni sun immoo gammachuu lammaffaadha. Isa sanaan illee rabbi ittiin isin haa ga'u. Oggaa kana yoona mooga isa arguu qabna. Har'a cidha keessan argine oggaa kana yoona ilma keessan arguu qabna jechuudha. Sakka kana arguu qabna argitani hambassaa kana jechuudha. Isa akka kana arguu qabna ilma arguu qabna intala hin jenne ilaalani ilma arguu qabna ayyuu ilma fiduu qabda jechuudha. Ilma hambassaa akka keetii hambassaa akka saayidoo wayi nan dogoggore hambassaa akka saayidoo fiduu qabda jechuudha. So baga gammaddanii koongiraagireeshins niin jennee jirra. Akkanumatti karaa fuuldura keessaniitti itti fufaadha. Maashaallah tabarakallah. Bas ijji kan koo viidiyoo keessanii ilaalti beektanii ani akkuma argeenan feper ilaaleetuun xumurre hangarumatti ilaalee xumurre seetanii ilaaleen xumurre garuu xumurarra ga'een jira. Sakandii meeqa kan isin gallakkistan already sakandii 25 fi wayiidha. Maalan jedhe daqiiqaa 25 fi wayiidha sakandii halku xiqqoo. Awwaayne isin irraa fudhadheen isinitti odeessaa jira argitanii. Inni ko yoo dhoksellee barnaan dhokattu argitanii. Yoo dhoksellee wanta kana dhoksa yoon jedhe yoo na soba jedhe naaf hin sobamtu jechuudha. Amma maaliin godhe sakandii meeqan irraa fudhadhe viidiyoo isaaniitti irraa sakandii 10 immoo 13 waan akkasiin irraa fudhadhe isii odeessaa jira bara argitanii. Way natti buuse bara kana jechuudha. Natti buuse ana dhugaa amma gar maatii kootii gaafa hin deeme innaadhuma akkasitti gadi kutee buusu kana maaluma naan jettee haati koo laata maaluma naan jettee sila tun intaluma tooti moo kan biraatti iddoo ta'e natti dhufu sila kun intaluma tiyya naan jetti dhugaa waaqa inuma naan jetti ijoo bara asitti bichaa miti bara bakka meeqatti kutee buusu odoo argitanii oduman kutee buusuun immoo dhaqee dhugaa dubbadha hin danda'u noobsu dhugaadhuma dubbachuudhaaf jechuudha. Amma manuma kana keessatti tasa waan ta'aniiti kan yoon jecha takka jedheeni na shawwadaaniiti xiqqoo turee raawwadhe isa dhugaa sana itti dubbadha. Wayii hurdatiidha. Hurdatii miti immoo kun dursuma kaasee maaltu na sobsiisa yoon dhugaadhuma dubbadhe maal ta'a. Amma dura dhoksee sakandii 10 wayii sana fudhachuu kan kooti beektanii irraa fudhadhee gaa irratti haasa'anii tiiree jiru. Kun amma bira yaalli nagarnu waan jirudha mitiiree. Sakandii xiqqoo ishee fudhattee raawwattee viidiyoo nama gaafa dhaftee haasoftu sakandii xiqqoo ishee fudhattee irratti haasofta. Amma sakandii xiqqoo fudhadhe sana isinitti odeessaa jira. Ani bar daqiiqaa isaanii isinitti himuu kooti silaayi. Isaan amma viidiyoon isaan gallakkisanii daqiiqaa 25 hanga sakandii 32ti. Kan inni jiru. Ani amma hanga meeqaa taphachiisee hanga meeqaa ilaalee hanga daqiiqaa 17 ilaaleen jira. Carraskuut areella carraskuut min qarra. Yaa iskazaa yalqal. Amma jechuudha ka oduman odoon waanan dhufeef odeesseen fixin daqiiqaa na jalaa dhumteetti daqiiqaa 10 caala waraabuu hin danda'u hojiin qaba waan ta'eef jechuudha. Ammayyuu si'a meeqa dhaabee si'a meeqatti deebi'ee bane maal godha irree hojii man namaati jiruudha bara garanaayis garasiis waa argannaa dhaasifachi fiigina malee uumaa waan biraatiif miti yaa jamaati keerra garanaayis garasii